Gara YouTube chaanaalii keenya Jarmanii in Oromoo jedhutti nagaan dhuftanii. Chaanaalii kana irratti afaan Jarmanii haala salphaa fi hubatamaa ta'eedhaan sadarkaa A1 irraa kaasee isiniif dhiyeessuuf kanan yaade yoo ta'u, mata dureen har'aaf isiniif qabadhee dhufe verb conjugationii yoo ta'u, verbota jiran keessaa zaayinii fi haabenii akkamitti akka conjugation yookaan conjugate goonu isinitti agarsiisuudhaaf jalqaba irratti kana haabenii fi zaayinii kanan isinii fideef yoo kana bartan himoota salphaa irraa kaasee haala salphaadhaan ijaaruudhaaf kan isin fayyadudha. Fayyadama kanaa yoo bartan yeroo haasoftan illee waa'ee keessanii yoo maqaa keessan illee dubbachuudhaaf jechoota isin fayyadamtan kana irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf tokko tokkoon haa ilaallu. Jalqaba irratti zaayinii ilaalla. Zaayiniin maalidha? Zaayin jechuun gosoota xumuraa ta'ee gochima ta'umsaa kan ibsudha. Faayidaan isaa waa'ee kee irraa haasa'uudhaaf, waa'ee namoota biroo irraa haasa'uuf, akkasuma maalummaa wanta tokkoo ibsuudhaaf kan fayyadamnu ta'a jechuudha. Zaayiniin kuni kan inni fayyadamnu abbaa dhimmaa irratti hundaa'ee haala isaa jijjiireedha kan inni dhufu. Fakkeenyaaf abbaa dhimmaa jechuun ana, si'i, isaan, ishee, nu'i, warri nuun jennu kun abbaa dhimmaa kan jedhaman yoo ta'u, abbaa dhimmaa warri nuun jenne kun zaayinii haala adda addaadhaan fayyadamu. Isaan keessaa fakkeenyaaf haa ilaallu. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Amma warrootan tarree gara bitaarra jiran kun abbaa dhimmaadha. Foormii zaayidiidha warri kun immoo. Abbaa dhimmaa kana irratti hundaa'ee zaayidiin kun akkamitti akka inni jijjiiramu ilaallaa jechuudha. Ish jechuun ani jechuudha. Abbaa dhimmaa ani. Zaayiniin kun maalitti jijjiirame? Biniitti jijjiirame. Hiikisaa ani kan jedhu ta'a. Ich bin. Du bist. Akkasuma zaayiniin kun deebi'ee bistiitti jijjiirame. Du bist. Ati jechuudha. Ati kan nuun jennu namoota kabaja malee, fakkeenyaaf maatii yookaan hiriyyaa, namoota walitti siqannu ati jennee yoo waamne rakkoo hin qabu. Seera afaan Jarmanii keessatti duu kan nuun fayyadamnu namoota kabaja malee haasa'uu dandeenyu yookaan namoota ati yoo jenne rakkoo hin qabaanne namoota walitti siqnuudhaaf fayyadamuu dandeenya. Er, sie, es kun jecha sadii yoo ta'u, waa'ee nama lammataa haasa'uudhaaf kan fayyadamnu yoo ta'u, er jechuun inni, sie isheen, es wantichi. Kanaafuu er, sie, es kanaa fi istii fayyadamna. Istii kuna yeroo baay'ee kan nuun fayyadamnu waa'ee wanta tokko kan nuun haasofnu yoo ta'edha. Inni kan nuun jennu waa'ee nama tokkoodha. Isheen waa'ee nama tokkoodha. Wantichi waa'ee nama tokkoodha. Kanaafuu istii fayyadamna jechuudha. Wir sind nuyi. Zaayiniin kun deebi'ee zindiitti jijjiirame jechuudha. Maalirratti hundaa'ee abbaa dhimmaa eenyu? Wir. Ihr seid. Ihr seid jechuun afaan Oromoodhaan isin kan jedhu yoo ta'u, nama baay'eef kabaja malee kan fayyadamnudha jechuudha. Fakkeenyaaf garee namootaa siluma walbeen yookaan walitti dhiyaan ihr seid jennee kan fayyadamnu yoo ta'u, garee namoota wal hin beekne kabajuudhaaf kan nuun fayyadamnu ziizindii isa kanadha.
namoota baay'eef kabaja malee kabajaan. Sie sind isaan. Isaaniin kun nama baay'eedhaaf. Sie sindii kana lamaan yoo ilaaltan lamaan isaaniiyyuu sie sindiidha. Garuu qubee jalqabaa kana yoo ilaaltan kun xiqqoodha, kun guddaadha. Inni qubee xiqqaadhaan ka'u sie sindiin kun isaan kan jedhu yoo ta'u, sie sindiin kan qubee guddaadhaan ka'u kun isin. Waa'ee nama tokkoo garuu namoota kabaju. Fakkeenyaaf afaan Oromoo keessatti akkuma nama umuriin isaanii guddaa ta'e nama kabajnu isin jennee akkuma itti haasofnu, afaan Jarmanii keessattis sie sindii kana kan nuun fayyadamu nama sadarkaadhaan nuun oliif jiru sie sind jennee fayyadamna jechuudha. Akkasuma namoota baay'eedhaaf illee isin jennee namoota kabajnuudhaaf fayyadamna jechuudha. Sie sindii kana garaagarummaa ishee naaf qabadhaa. Bakka kanattis ihr seid isin, sie sind isin. Garaagarummaa lama. Kun nama baay'ee kabaja malee, kun nama baay'ee kabaja waliin yookaan immoo nama tokko kabaja waliin. Duubistii kanaa fi sie sindii kanas naa ilaalime. Duubistiin kun kabaja maleedha, waa'ee nama tokkoodha. Sie sindiin kun immoo kabaja waliin waa'ee nama tokkoodha. Kanaafiyyuu bakka kamitti akka duu fayyadamtaniif bakka kamitti akka sie fayyadamtan adda baastanii beekuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo barsiisaa keetti haasofta yoo ta'e yookaan dhimma biiroo wayii namoota haasofsiista yoo ta'e sie sindii fayyadamna. Yookaan immoo nama karaa deemaa nama reefu agartu yoo ta'e sie sindii fayyadamna. Fakkeenyaaf nama kilaasii keetii nama wajjiniin daree keessatti barattu yookaan hiriyyaa yookaan maatii duubisti yoo jette rakkoo hin qabu. Ati yoo jette garuu afaan Jarmanii keessatti nama reefuu agartu yookaan barsiisaa keetiidhaan duubisti jechuu hin dandeessu jechuudha. Garaagarummaa kana asitti naaf qabadhaa. Yoo fakkeenya isaa ilaalle xiqqoo immoo kanarra nuuf galee yaada. Mee haa ilaallu. Zum Beispiel, ich bin müde. Ani dadhabeen jira. Du bist freundlich. Ati nama gaariidha. Er ist Lehrer. Inni barsiisaadha. Sie ist krank. Isheen dhukkubsattuudha. Es ist heiß. Wantichi ho'aadha. Wir sind müde. Nuti dadhabneerra. Ihr seid klug. Isin qaxaleedha. Yookaan barumsa keessa irratti ciboodha. Yookaan wanti tokko kan dafee isiniif galudha jechuudhaaf ihr seid klug. Akkasuma sie sind Lehrer. Isaan barsiisota. Sie sind freundlich. Isin nama gaariidha. Kabaja waliin isin nama gaariidha jechuudhaan kan fayyadamnu ta'a jechuudha. Viidiyoon kun akka hin dheeranneedhaa fi haabenii isaa hafe kana paartii itti aanu irratti kan isiniif dhiyeessu ta'a. YouTube chaanaalii koo subscribe godhaa. Namoota kanallee afaan Jarmanii namoota reefuu barachuu eegalaniidhaa fi wantoota hamma barumsa kootii haala salphaadhaan akka galuufii danda'utti kanan dhiyeessu ta'a. Sheerii godhaa, subscribe godhaa, yaada keessan koomentii irra nuuf kaa'aa. Haala bal'aadhaan illee haala sirriitti namootaaf galuu danda'uudhaan kan hin qabadhee isiniif dhufu ta'a. Ammasitti nagaan turaa. Galatooma.